Ashama arkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqa wigaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya ajanda ajaa'ibsiisaa tokko isiniif qaba. Innis maal inni dhimma artist Caalaa Bultumee Jawaar faarsuu irratti gaaffii hedduu kan ka'ame akkasumas Caalaa Bultumee kaleessa biltsiginnaa ture har'as biltsiginnaa dhumaa garuu Jawaariin haala ajaa'ibsiisatii fi akkasuma madaala Jawaariin kaasuun gaafa faarsu gaafii akkamitti namatti ta'e kan jedhu irraa dubbanna. Kana qofaa miti Abdii Geetaachoo Abbabee jechuudha guyyaa kaleessaa obboleessa isaa xinnaa wajjin mana hidhaatti sababa tokko malee darbatame. Maaliif darbatame? Dhiyeenyatti waa'ee eebbifamuu kitaaba Inseenee irratti shira irratti xaxameen galmi isaa adda citee ture. Shiroonni darbe sun maalinni amma dabbii isaa wal qabatee fidhame moo dhimma biraa fidhame kan jedhus hanga tokko qulqulleeffachuuf yaallee jirra. Kanan isin biraan gaa amma xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan akkuma beekamutti Caalaa Bultumee guyyaa kaleessaa suuraa Jawaar Muhammad poosti gochuun gootummaa isaa jabummaa isaatii fi wanti inni Itoophiyaa kana keessatti dalage eenyumaanuu madaalamuu kan dandeenye barreeffamaan dubbii gadi qabaan qabne tokkoon gadhiise. Eeyyan dhugaadha. Jawaar hojii guddaa hojjeteera. Beekamtii jaalalaa fi saba kanaaf tokkomsuuf wanti inni hin goone hin jiru akkuma Caalaan jedhe sanii haa ta'uti eebballee kennee fi ammas nuuf jiraadhu nama haqa namaan beeyne Oromoonis sirrii miti jedhee dhugaadha. Haqa namaa beekuun gaariidha. Kaleessallee haa ta'uti Caalaa Bultumee ijjennoon inni saba kanaaf qabu guddaa ture. Kaleessa qabsoo bara maastar pilaanii keessatti keessayyuu shoora ol'aanaa taphachuudhaan nama olaantummaa guddaa saba kana biratti agarsiisee akkasumas jaalala guddaa nutti agarsiisedha. Haa ta'u kaleessallee biddeenan haa gowwoomfamu yookaan immootu ijjennoon isaa isa haa ta'u salisatu beeka. Garuu biltsiginnaa dhaabbatee deeggaraa ture gaafa nu morminuu deeggaruu rakkoo miti. Wanni xiqqoo Caalarraa hanga tokko natti mul'ate paartii ofii deeggarsan cichee itti hojjetee deeggaruu malee waa'ee namoota biraa akka Fayyisaa isa waan laaqqate natti fakkaatu. Fayyisaan amma ifatti paartii deeggaruu bira darbee arrabsoo fi xiqqeenya adda addaa waa'ee dubbataa. Caalaa Bultumee wantoota akkasii keessan turre ejjennoo paartii qabu qofa argisiisaa ture. Kun ejjennoon gaariidha. Haa ta'u ammaaf Caalaan faarsus Jawaar rakkoo miti, dhiisus rakkoo miti. Haa ta'utti erga dhugaa isaa baree faarsee baga faarsee omaayyuu miti. Dhiyeenya kanatti waan takka achi keessatti hubataa jirra. Waan argine maaliif haasa'uun dirqama ta'e beeytanii? Caalaan faarsuun rakkoo miti, arrabsuunis rakkoo miti. Faarsellee waan dabaluu fi arrabsellee waan raan hir'isu. Garuu dhiyeenya biltsiginnaan ilaalcha wayitu uumame. Ilaalcha jaalala namaa fiduu, namatti dhiyaachuu, warroota arrabsan dhiifama gaafachuu. Fakkeenya Fangaasaa fa'aa fudhadha, Jawaariin fa'aa gaafataa, uummata Oromoo dhiifama gaafata. Waa hedduu akka taayee kana fa'aa laala. Kaleessa wanta dhara jechaa ture sanarra dhugaa godhee dhugaan keessan dhugaa nuu galchaa waan tokko tokko dubbachaa jira. Biltsiginnaa keessatti maaltu uumame kan jedhu gaafii guddaa namatti uumama. Biltsiginnaa keessatti biltsiginnaan bakka lamatti wal qooddeerti. Biltsiginnaa saba kanaa dhaabbattee hojjetuu barbaaddu fi biltsiginnaa ammas garaadhaan bitamtee hanga dhumaatti deemuu barbaaddu jira. Kana maaltu fide immoo gaafa jenne dantaatu fide kana. Akka isaan saba jaallatan akka isaan dhugaa haqa uummataa dubbatan kan fide dantaadha. Dantaalee irratti ol dhabantu jira. Dantaa san sababa guuttachuu heduuf paartiin tokko yookaan immoo gareen tokko garee jaalala uummataatti ofirra deebi'ee argee jechuudha. Inni tokko immootu hanni keenya nu baase jedhee callisuu filatee jechuudha. Kanaaf ganaa Fayyisaan Leellisaa afaan kaleessa ittiin nu arrabse ittiin nu abaare ilaa ammaa kanatti joobiroo fi joobee maalii jedhee woboo nama arrabsu ganaa deebi'ee dhugaa hunda yoo arge akkuma jara kaanii nu faarsuu danda'a. Ammatti maaltu jira? Nu faarsuun isaa akka amannuuf nu taasisaa kan jedhuuf nu faarsuun isaanii isaan amanuu baannuyyuu gaariidha. Yoo danda'amanii nutti makaman isaanis Oromoodha waan ta'eef namni ofirraa dhiibu hin jiru. Kaleessa Jawaar dubbatee ture. Jawaar maal jedhe? Nuti kaleessa namoota jajjabaa hedduu hayyoota hedduu ofirraa dhiibuudhaan irratti duuluudhaan dhabnee jirraa jedhe. Eeyyan dhugaadha. Namni gaafa dogongora wayii uumame yookaan itti fakkaatee paartiin kun gaarii dheedhee tamanee fa'aa deemu arrabaaf xiqqeessuudhaan waan adda addaa waan gooneef namoota hedduu dhabnee jira. Namoota dhugumaan saba kanaa qabsaa'aa turan jechuudha. Sinii galee. Kanaaf namoota nuti dhufatan simataa kan achi jiru yoo dandeenye dhugaa jirutti himaa as deebisuutu gaariidha. Arrabsuu abaaruun hin barbaachisu. baay'ee arrabsine baay'ee abaarree
akkuma Jawaar jedhe arrabsuuf abaaruun kennu sun nu dhabsiise. Hundaafuyyuu dhugaan Jawaar baga isinii galte inshaallah caalaa bultumeeti miti abiyyiidhaaf ganaa dhugaan Jawaar galte. Galtee fi jirti aslan abiyyiif dhugaan Jawaar akkamitti galtee beeyta? Gaafa mana hidhaatii isa gadhiise maaliif gadhiise? Gaafa Jawaar hidhame jedhanii Habashaan gaaf dur. Jawaar yoo nurraa hiite biyyi tuni tasgabboofti namni nu jeequ jiru biyya nagaa takka keessa jiraannaa hidhii jedhanii itti cabsan. Sana booda Jawaarin hidhuudhaaf lubbuun Haacaaluu galaafatame argite Jawaar tokkochaa hidhuudhaaf warra isaan dhiibu hunda hidhuudhaaf argite lubbuu qaalii guddaa kana wareegan achi booda itti seename ka Jawaaris hidhame Haacaaluunis ajjeefame biyyattiin akka ibiddaatti halkanii guyyaa rasaasa wal darbatu sadarkaa miisaa'ilaan sadarkaa meeshaalee duushqaa gurguddaadhaan walaleelu wal balleessu sadarkaa biyyi ormaa gargaarutti ceetee jechuudha. Kana booda abiyyi maaltu itti mul'ate? Jawaar akka biyya jeeqaan jirre biyyi tuni Jawaar argitee yaanni dhiyeessu yaada ijaaramaa qofa akka ta'e amane ahla wasaaleen ofirraa gadi bahee jedheeni jechuudha. Habashaan immootu biyya jeequudhaaf akka kaatu beekee kuluu amma Habashatti jijjiirameera. Habashaa fi abiyyi akkatti wal qabanii jiran. Nu caalaa abiyyiif Habashatu wal qabee jira. Maaliif? Kaayyoon yaadni isaan godhan sun yaada diigamaa waan ta'eef abiyyis irraa baratee yaada ijaaramaa Jawaar kana jala deemaa jira. Tigalee wantoonni baay'een irratee jira amma dhiyeenyatti wantoonni sirraa jiru baay'ee jira. Dhaaba keessattuu namoonni hedduun of beekanii argitee saba kana bira dhaabataa jiran. Kanaaf ganaa dhugaan hin galtii ammallee hunda keessanuu rabbi isin ofaa beeksisu isiniin jenna. Hangaasaa dabalatee Taayyee dabalatee namoonni of beeytan ulfaadha. Ammallee rabbi ofii isin haa beeksisu. Warroota hafanillee ganaa ofitti as deebisna jechuudha. Kuni akka namaati. Garuu ammas maaltu jira? Jara keenya Abdii Geetaachoo abbaa miskiinati. Abdii Geetaachoo namni hin beekne hin jiru. Rakkataan sa'a kana taa'ee isa eega. Nama har'a Abdii waan nyaataa naa fide jedhee isa eegu jira. Abdiin mallaqa kiisa isaatii baasee gargaaruu baatu malee mallaqa guuree gargaaruun kiisa isaatii baasuu olitti namni bar kiisaa baasu nyaata yookaan quubsaa gisee takkan taane sii kenna. Namni garuu gargaarsa sii guuru akka waan iddumee zalaalamii si xooretetti argitee saba kana halkanii guyyaa osoo xaaru itti hinaafanii biltsiginnaan kaadireen ganda keessaa takka takka itti hinaaftee shira siyaasaa gootee gargaarsa kana argite isaa fi obboleessallee mee mucaan kun dheengadda kitaaba barreesse. Kitaaba barreessu yeroo ammaa kanatti waan guddaa. Maaliif waan guddaa? Namni yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa ari'uu malee waa'ee kitaabaa hin yaadatu. Sa'aatii lammiilee qaruudhaaf waa'ee saba kanaa kitaaba seenee jedhu barreessee waa'ee aadaa fi argitee duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffatu akka jedhamutti barreessee aadaaf turizimii ilaalee fi namoonni waajjirri adda addaa ilaalee fi eeyyeen saba kanaan fayyadanii itti amananii galma kennanii fi shira san itti xaxanii akka waan inni siyaasa gaggeeffachuu deemu amma dura maaliif uummata dhiifama gaafate kan jedhu argite waan biraan balleessine harmi mucaan kun Dubaayitti dhiifama gaafate dogongora wayii barreessee dhiifama gaafate dhiifama maa gaafateef marra qoqqoommi namni yoo dogongoree dhiifama maaliif gaafateef qabanii shira itti godhan hin dhiisameeyyee dhugaa jirtu inni gadi baasee saba kanatti himay sababni saba kanaatiif namni hundi naalaalee mootummaas argisiise kitaabni kun akka sirrii ta'e amananii addaraa eeganaa eeyyamanii shira natti xaxanii narraa baasanii jedhe. Kaleessa garuu deebisanii ammas akka waan sammaaf dubbateef obboleessa isaa wajjin mana hidhatti darbatuun meejara keenya dimokiraasiin akkana hin jira. Dimokiraasii ati siyaasa malillee jiraachuu hin dandeessu jechuudha rakkoo. Mee mucaan kun nama siyaasatti miti dhugaa dubbanne. Siyaasa dhuunfaa deeggaruu danda'a keessa isaatti. Biltsiginnaa deeggaruu danda'a. Girisaa deeggaruu danda'a. Maalii deeggaruu danda'a. Eenyumaa deeggaruu danda'a. Ani kanan deeggara jedhee nama as bahee dubbatee miti. Kanaaf obboleessaa hidhanii maaliidhuun kun shira guddaadha. Dhugaa rabbitti hedduu nama gaddisiisa. Isa osoo hin taane kan hidhame Abdii osoo hin taane miskiintota harka isaa eeggatan. Abdiin bor uummata kanarraa waan ofii jedhanii eeggatan. Beela'aa meeqa? Nama harka hin qabne, nama ija hin qabne, nama mana hin qabne. Namoota akkana kanatu isa eega rabbiin du'aa isaaniitiin isa haa baasu. Dhugumatti dogongora guddaadha. Abdiin hidhamuun sirrii miti. Abbaan miskiinaa kamiyyuu hidhamuun qabu. Namoonni nama gargaaran hunda caalaa bakka guddaa qabaachuu qaban. Sababni isaa nama beela'aa meeqa, rakkataa meeqa, nama qalbii cabde qalbiitti deebisee argitee gammachuun namni miskiinaa sun itti gammadu sila argitee gammachuu jannataati jechuudha. Kanaaf rabbiin abdii haa baasu. Ammatti obboleessa wajjin hidhamee jira. Namoonni naannoo san jirtanii fi namoonni dandeettii waan kanaa qabdan hordofaatiniin
mirga wabiitiinis ta'ee akkasumas wantoota adda addaatiin baasaa isiniin jenna ulfaadhaa galatooma egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduun gaggabaaban ammaaf qabu kana fakkaata viidiyoo biraatii walitti deebinaa turtii gaarii naaf qabaadhaa an kan isin waliin ture reedii adam tube namoonni youtube chaanaalii keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a turtii gaarii naaf qabaadhaa